السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن ربيتي يا سانا ساجالو كرا نبيتي كران كرا جالو نمجا قلبيتي انقفق سلالو نمني كان بري قردي مولالو وان خلق مفبك يو قرآن لالو خليفة أرضيتي سالدنيا دالو كان جد إلهي دا كان كالك مالو كان ربي أجالو الراب ريفتو لا نسري دانو ملكيسي كرانكي تجالا قرآن ربي تياسانا ساجالو كران بيتي كران كراجالو نمجا قلبيتي انقفق سلالو نمني كان بري قردي مولالو وان خلق مفبكا يو قرآن لالو خليفة أرضيتي سالدنيا دالو كان جد إلهي دا كان خلق مالو كان ربي أجالو الرا أبو ريفتو لا نسري دانو ملكيسي أن يرد منزومة دافسين دفني نشيدة دافسين دفني زيارة شيخ حبيبي في الدفن درس حاولت كم مني يقاسين سيل أمو namni gaaddisa guddaa jala dhufe gaad maali fi caayaan sana jala taa'ee jechuu hin danda'u eegan dhufe galatooma warri rabbi galatoomi kan ummata kana asitti walitti nuu qabdi kan lammaffaati shee habiibiin hin galateeffadhu dura darasaa qara'u kanas hin galateeffadhu warra isin qubsiise hin galateeffadha namni teessoo tolfate waa hojjechuun isan dhibu warra isin qubsiise ganda kan warra magaalaa ta'u wajjiniin namni yeroo qubsuma argate gaaddisa argate bakka taa'u argate kunoo akkana walitti dhufa akkam warra ilmaan ergate warra moo gaaddisa ta'e isin qubsiise waan qabu scholarship ta'e afaan si ka'e asiin si ga'e warra sana rabbiin rahmataa godhuuf aamin jedhi meeme ummata kana rabbi rizqii itti cabsu naaf kaa'e darasaara kana qaryaa kana naaf jecha kaa'e rabbi jarana jedhuun ulfaadhaa sheeka keenya sheekan Itoophiyaa guutuun sheekan biyyattii kana keessatti namichi kun muka jalaa dhufe waa akka keessanii kana asiifitti waa gaaddisa kanaati miti akkanaa miti kaleessa ulamaan jecha afaan kana ittiin hiikkatu afaan oromootiif galata ta'e riqicha ta'e illee adda barse afaan nu hadhatti wal silsilaa wal agarru kanallee riqicha taateeti warri bahaa kaaba dhaqee warri kibbaa kaaba dhaqeeti warri dhihaa bahaa dhaqee warri bahaa dhihaa dhaqee ilmiin akkammaa asitti qaraamu kanan seeniin godaana hin deema hin gala hin godaana ijoollee asii godaana amma isin warri qara'u dhuftan kuni warri rabbiin itti milkeesse fuutanii bakka dhuftanii hin geessu hin godaana biyya tokko warri dhufe silaa barotu silaa ulamaan jiraachuun baate harargeen wal arsii hin beeku wallo baalee hin beeku wallagga jimmaan hin beeku jimma baalee hin beeku silaa ulamaa barbaacha shee ahmad basiiraa namni jalqaba tawhiidaa naannoo harargee keessatti lallabu sheeka darasaa sheekota shirooti sheekonni shiroo abbaltitti asii dhaqeeti biyyi sheekonni shiroo kunoo asii kunoo baaleetti dhaqanii du'an immoo gaafa du'an saahiba isaanii kitaaba qaraa isaan barbaaduu dhaqaniiti sheekonni shiroo beekamaan sheekonni shee Mahmuud Quraaree sheekni sheeka Itoophiyaa guutuu kan sheekotiin Alii Mirraarraa qaraati kan sheekonni jajjabaan biraa qaraati argobbaadha wallotu nuu kenna gaafa sana Yohaannistu ari'e baga ari'e akkamitti dhufu silaatu ni ari'u baate isheenanii dhufan achitti hafu barbaadee jedhan dhabne ari'uu sanatti gammachuutu hin qabaatin dhufuu isaanitti gammachuutti qabna utuun immoo ari'uu baate jara utuu silaa makkaan keessaa abaajaal jara keenya sana makkaan keessaa madiinatti gadi ari'uu baate islaamummaan asin dhufu bara gar tokkoon kanas beekuu qabnaa bara cinqii yeroo dhufte wayii dhalti wayii hojjetti waa buufti irraa arganna amma dadatti akka qaraane kanatti miti wanni guddaan ergaanan dhaammachuu dhufe tokkittiidha maal inni jennaani kitaabni kun tokkichuma kana bakka meeqatti inni kaan fakkeenyaaf amma wanni akka suufiyyaa jedhamu jaalala jalaa nu jalaa fudhatee godaane inni akka silaa immoo maal jedhamu inni kaan uffata nu jalaa fudhatee godaane inni kaan aqiidhaa tokkitti nu jalaa fudhatee godaane inni kaan obbolummaa nu jalaa fudhatee godaane inni kaan kaayyoo nu fudhate kana yoo walitti fidanne qofittidha kan nuti islaama ta'uu dandeenyu waan nu jalaa guurame kana kitaaba keessatti nu deebisaa yookaan abbaadhaaf galchaa الحكمة ضالة المؤمن وأنت تيب وان غرغر نو جلا فجات وان محبان نو جلا فجاس وان قمتو منو جلا فجاس وان بكنا كمنو جلا فجاس كنا
kunoo sheekotii qabdi dubbii walitti guuruuf ta'an inshaallah ya rabbi jedhe ijoollee gaafii tokkittiin isinirraa qaba gaafiin duraa maaliif fanqaraa utuun qara'in ilmiin namaan galu kanaaf tokkoon keenya ilaa ijoollee warri nahwii biyya safara keessatti afaan arabaa wallaalee giraamar jechuudha malee ta'ammira ayidallam waan jabaa gooteen fudhatin ammoo jabaadha akka beekumsaatti maaliif hin jabaa miti immoo siniin jedhe akka ati qaraasuu isaatti laaftuuf wannan immoo jabaadha jedhuuf namni meeshaa hin qabne lafaa kaafatuu hin danda'u namni meeshaa hin qabne lafa qotuu hin danda'u waa hojjechuu hin danda'u yoo zaappaa qabaatte yoo qottoo qabaatte malee siin galu kitaaba siin hiikamu kanaafanii lachuu akka tokkotti isinitti hime silaa laafaaniif jabaa wal faana himamu angaruu riqicha godhadhee walitti araarsee isin biraa deema warri nahwii qofa baree galee harfi eessatti cabsitee eeguudhaa hin galin jedhe biyyatti asumatti hafi malee warri hadiisa qara'e sanada namarratti eeguudhaa jecha hin galin yoo na araarsite malee ilaa mucaana nalaa sanadni sun dadhabaadha akkanatti qajeelchinaan jedhi yoo dhuguma diiniidhaa yaadde yoo dhuguma islaamummaadhaa yaadde warri harfi quraanaa eeggachuu bare warri agartee quraana makaarija quraanaa akka gaariitti qara'u bare bakka namni itti quraanatti cabsu eega malee quraana dheeraa qara'ame kana maal jedhaa jira jedheen dabarsa kun immoo dhukkuba nuu fuudhaa dhufne walitti araarsinu iddeen itti cabse miti baalarra keessa lee xeeqa jechuu qabda malee anasi caalaan keessa jiraannaan bakka tokkollee ka'uu hin dandeenyu kanaaf karaan nu deemnu fagoodha ba'aan keenya ulfaataadha maaliifan qara'aa gaafa qaraane bakki nu dhaynu nuu galaa sheekota biraatiif dhiyeesseetan booda isinitti deebi'a assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh toobadhaa ummataa nabiyyi rahmataa utuun dangaramiin balballi toobata laakiin edaa kootiin dhiyaate fakkaata saan gabaabbate aduun lixaa kaata fasaanni danatee wal jibbaan jabaata duniyaadhaaf maraata fa'innaa lillaahi astaghfirullah alazima lilaahi rabbi argamaadhaa yoomillee nabamu kan kaatuma jiru haarawan jedhamu abaditti afaadha abadiifnin argamu ofiin dubbataadha waasaan jiru kamu haaliqni garagaraa waatti nakkeeffamu inni of gahaadha wayitti naajamu inni tokkichuma qaroon qabu ilaahin astaghfirullah alazima lilaahi